Video irraa keessatti akkaataa ittiin DV lottery resultii yookaanis free DV lottery bara 2026 laallachuu dandeessanii isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti seenseenin ammoo dursuun viidiyoo kana laayikii akkasumas chaanaalii keenya haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenya akka taatan isin gaafachaa amma yeroo isa hin gubin gara viidiyootti seennu. So gara viidiyootti yommuu seennu DV lottery resultii yookaanis free keessan ilaallachuudhaaf jalqaba irratti wanta tokko isin barbaachisa. Innis confirmation number yommuu ta'u confirmation number keenyas isa arganna yoo jettan gaafa DV lottery 2026 kana guttan page xumuraa irratti detailing keessan isiniif kennama. Detailii sana immoo video darbe irratti akkuma isinitti hime screenshot gootanii yookaanis immoo print gootanii kaachuun dirqama jechuudha. Kanaafis namoonni confirmation number keessan kan screenshot gootanii kaattanii jirtan deemtanii screenshot sanarraa confirmation number keessan ilaalu. Akkasumas namoonni dagattan immoo akkaataa ittiin deemtanillee confirmation number kana forgot gochuudhaan argachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafis egaa jalqaba irratti resultii keessan ilaallachuudhaaf gara browserii bilbila keessan irratti argamu Chrome ta'uu danda'a, Google kan feetan deemtanii ni banattu. Garooni akka wanti kun sirriitti isinii mul'atuuf akkasumas isiniif galuu fi browserii kompiitara koo jiru irra fayyadamanii isinitti agarsiisuuf deemu jechuudha. Kanaafis gara search engine koo deemuudhaan DV 2026 jechuudhaan haala kanaan barreessee search nan godha. Yeroo sanattis haala argaa jirtan kanaan electronic diversity visa jedhee naaf fidee jira jechuudha. Kanaafis kanarraa al tokko kilikii nan godha saayitii jalqaba kanarratti naaf dhufurra. Sana booda haala argaa jirtaniin gara gadiitti check status kan jedhu jira. Kanaafis sarara al tokko kilikii nan godha. Yeroo sanattis gara page itti aanutti haala kanaan na dabarsa. Ammas iddoo continue jettu kana al tokko tuquudhaani gara step itti aanutti nan darba jechuudha. Yeroo sanattis haala argaa jirtaniin egaa iddoo isin information yookaan detail keessanitti galchuudhaan DV keessan yookaanis result keessan ilaaluu dandeessantu isiniif dhufa jechuudha. Jalqaba irratti akkuma isinitti hime confirmation number keessan akka galchitaniif isin gaafata. Kanaafis confirmation keessan walumaa galatti barreeffamaaf lakkoofsa wal makaa ta'e kaaraakterii 16 kan of keessaa qabudha. Isa asirratti dhuftanii barreessitu iddoo jalqabaa kana jechuudha. Itti aansuudhaan immoo lammaffaa irratti last family name kan jedhutu jira. Last family name kan jedhu kana iddoo kanarratti ni barreessitu jechuudha. Kana jechuunis maqaa akaakayyuu keessanii last family name waan ta'eef inni maqaa akaakayyuu keessanii asirratti barreessuudhaan gara step itti aanutti ni dabartu. Step inni kun immoo year of birth yookaanis bara dhalootaa gaafa DV keessan guutan sana itti galchitanii foormii sana irratti guutan jechuudha. Iddoo kanarratti dhuftanii ni barreessituuf. Sana booddee immoo akka human taane websaayitiin kun detect gochuudhaaf authentication yookaanis captcha kana akka solve goonuuf nu gaafata jechuudha. Kanaafis erga detailii kana guunnee booddee immoo gara isaatti ni deebina. Kanaafis gara step isa jalqabaatti haala kanaan deebi'uudhaan iddoo confirmation number jedhu kanarratti confirmation number screenshot xumuraa irra jiru sana yookaanis gaafan DV guute sana naaf kenname asirratti nan barreessa. Garuu immoo yeroon viidiyoo kana isiniif waraabaa jirutti hamma yoonaa cheekii gochuun hin eegalamne websaayitiin isaa banameera. Garuu immoo namoonni hedduun sababa irra deddeebiidhaan gara websaayitii kanaa dhufanii cheekii gochaa jiranii fi akka inni invalid confirmation number ta'e natti hima jechuudha. Garuu isin yeroo isin viidiyoo kana daawwattanitti websaayitiin kun seeraan waan hojjechaa jiruu fi isin deemtanii confirmation number keessan screenshot qabda yookaanis bifa PDF kan seefii gootan irraa confirmation keessan haala kanaan barreessuun gara step itti aanutti ni dabartu. Step isa itti aanu irratti immoo maqaa akaakayyuu keessanii yookaanis last family name kan jedhu asirratti galchuu qabdu jechuudha. Kanaafis ani iddoo kanarratti detailii koo guutuu hin barbaadu sababni isaas personal information waan ta'eef asirratti share gochuuf waan hin barbaadneefidha. Kanaafis wanti isin gootan last family name kan jedhu irratti maqaa akaaka keessanii qubee guddaadhaan jalqabdanii qubee xixiqqaadhaan yookaanis immoo hunduma isaa akka DV lottery foormii irratti guutan irratti asirratti ni barreessitu. Step sadaffaa irratti immoo bara dhalootaa keessan akka lakkoofsa Awurooppaatti kan foormii sana irratti galchitan asirratti illee ni galchitu. Sana booddee kaapchaa kanatu jira. Yeroon viidiyoo kana isinii waraabaa jirutti kaapchaan kun jijjiiramuu danda'a. Isin biratti wanta biraa isiniif fiduu danda'a. Yeroo yeroodhaan wanta jijjiiramuu fi wantanni gubbaa irratti isiniif fidee ni galchi jechuudha. Kanaafis kana erga itti galchitanii booddee immoo step inni xumuraa
information galchitan kun sirrii akka ta'e ishee gochuudha. Kanaafis confirmation numbering keessan, last name, family naming keessan, year of birth keessan akkasumas authentication coding kun sirrii akka ta'e erga mirkaneeffattanii booddee batanii submit jedhu kanarraa al tokko tuquudhaan DV lottery result keessan check ni gootu jechuudha. Yeroo sanattis carraa keessan ta'e DV'n isiniif beera yoo ta'e message argaa jirtan kanatu yookaanis interface argaa jirtan kanatu screen bifa resultidhaan isiniif dhufa jechuudha. Garuu immoo DV'n isiniif hin baane yoo ta'e immoo haala argaa jirtaniin interfacein kun isiniif dhufe barreeffamni argaa jirtan kun screen keessan irratti isiniif dhufa jechuudha. Kanaafis steepii kana hordofuudhaan DV lottery result kan 2026 check ni gootu. Akkasumas illee namoonni confirmation keessan immoo dagattan steepii ittaan hordofuudhaan confirmation numberii dagattan sana argachuu yookaanis immoo forgot gochuu ni dandeessu. Kanaafis jalqaba irratti wanti isin gootan page kanarraa osoo hin bahin gara jalqabaatti deebi'uun confirmation number kan jedhu jalatti deebi'uudhaan gara gadiitti forgot confirmation number kan jedhu jira. Kanaafis isarra click ni gootu. Yeroo isin sanarra haala kanaan tuqxanittis gara page ittaanutti isin dabarsu jechuudha. Page kanarrattis akka isin detailiiwwan muraasa kennitaniif isin gaafata. Detailiin kunis wantoota isin formii DV lottery jalqaba irratti guuttan gaafa 2024 irratti DV lottery kana guuttanii wantoota isin achirratti guuttan sana muraasa isaanii isin gaafata. Isa keessaa inni jalqabaan maqaa keessanidha. Maqaa gaafan isiniin jedhu immoo jalqaba irratti iddoo last name, family name jedhu kanarratti maqaa akaakaa keessanii galchitu. Akkasumas first name kan jedhu irratti maqaa keessan, akkasumas illee middle name kan jedhu irratti immoo maqaa abbaa keessanii barreessitu jechuudha. Kanaafis name irraa maqaa akaakaa, maqaa keessan akkasumas kan abbaa erga barreessitanii booddee gara date of birth ni dabartu. Iddoo kanarratti immoo bara dhalootaa keessan akka lakkoofsa Awurooppaatti keessu jechuudha. Kan formii DV irratti guuttan sana. Kanaafis jalqaba irratti month kan jedhu irratti ji'asaa, day kan jedhu irratti guyyaasaa akkasumas year kan jedhu irratti immoo bara dhalattan sana itti galchu jechuudha. Garuu wanti isin iddoo kanatti hubachuu qabdan detailii isin asirratti guutaa jirtan kun hundi isaayyuu kan gaafa DV guuttan sana fayyadamtan ta'uu qaba. Akkasumas illee bara dhalootaa keessan immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti ta'uusaa mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Kanaafis erga isa itti galchitanii booddee immoo steepii isa afuraffaa irratti emailii isin gaafa DV lottery guuttan sana galchitan formii keessan irratti galchitan sana akka isin iddoo kanatti galchaniif isin gaafata. Kanaafis emailii keessan iddoo kanarratti barreessuudhaan gara steepii itti ni dabartu. Sana booda sigaa akkuma jalqabaa authentication qaba kunis. Kanaafis authentication isin gaafatu kan boxii kana keessatti barreeffamee jiru asitti irra deebitanii barreessuudhaan xumura irratti detailing keessan yookaanis information isin galchitan kun kan gaafa formii sana guuttanii waliin akka wal fakkaatu akkasumas sirrii akka inni ta'e erga mirkaneeffattanii booddee submit kan jedhu tuquudhaan confirmation number ittiin DV lottery keessan kana ilaallattanii argachuu dandeessu jechuudha. Kanan wanta kana godhee isinitti agarsiisaa jirreef immoo personal information koo asirratti share gochuun waan hin danda'amne akkasumas illee ani hin barbaanneefidha jechuudha. Garuu isin wantuman isinitti mee kana seeraan hordoftanii yoo isin gootan confirmation number keessan isiniif ni kenna jechuudha. Kanaafis egaa DV lottery 2026 haala kanaan result keessan check gochuu ni dandeessu. Akkasumas illee namoota guuttanii check gochuu jettan hunda keessaniif iyyuu carraa gaarii isiniin jechuun barbaada. Ammas immoo hagaarraatti channel kana subscribe hin goone yoo ta'e ammuma subscribe gochuu akkasumas video kana like hin godhin ilaalaa jirtu yoo ta'e immoo like gochuudhaan videoowwan screen irra isiniif jiran keessaa tokko filattanii akka daawwattan isin affeera. Video biraa nagaa walitti deebinutti nagaan naaf tura.